Dhibee onnee daa'immanii kan jedhamu walitti deebinee jirra. Ashama akkam jirtu bakka jirtanitti nagaan isiniif haa baay'atu jechaa. Chaanalii kanaaf haaraa taanaan ani Dooktar Abarraa Olaaniidha. Gargaaraa Piroofeesaraa fi Ispeeshaalistii Wal'aansa Dhibee Ijoolleef Daa'immanii akkasumas barreessaa kitaaba bu'uura fayyaa daa'immaniiti. Sabskiraayib gochuun maatii taate waan hedduu irraa argadhaan jedha. Amma kan ilaallu egaa waa'ee dhibee onnee daa'immaniidha. Dhibee onnee daa'immanii yeroo jennu maal jechuudha? Maaltu kana fidaa? Akkasumas maatiin maal beekuu qabu kan jedhu akka armaan gadiitti daqiiqaa muraasaaf waliin ilaalla. Kanaaf asumaan haaraa taanaan sabskiraayib gochuun jalqabaa. Akkuma beektan egaa onneen qaama kutaa afur qabu jechuunis atireemii lamaa fi ventirikilii lama kan qabudha. Right and left atrium and right and left ventricle jennee bakka afuritti qoonna. Kutaa afur kan qabuu fi dhiiga kutaalee qaamaa guutuutti kan rabsuuf gargaarudha akkuma beektan. Dadhabbii onnee yookaan dhibee onnee jechuun yeroo onneen namaa dhiiga qaamotaaf rabsuu dadhabu jechuudha. Kun egaa garaagarummaa qaba. Noormaalii qaama keenya guutuuf akkaataa barbaachisummaa isaatti onneen dhiiga rabsiti. Yeroo itti dhiigni baay'een barbaachisu baay'ee rabsiti. Yeroo qaamni xiqqeessiti. Fakkeenyaaf yeroo namni tokko ispoortii hojjetu onneen baay'ee rukkutti dhiiga baay'ee qaamaaf rabsiti jechuudha. Yeroo kaan immoo bakka itti deebiti. Dadhabbii onnee yeroo jennu hanga qaamni keenya barbaadu akkaataa inni barbaadu yeroo isheen rabsuu dadhabdudha. Dhibee onnee daa'immanii kan namoota gurguddoo irraa wanti adda godhu uumamaan qaawwa qabaachuu yookaan hin cufatiin hafuu kutaalee onnee gargar baastuu wantoota dhibee onnee fidan biroo caalaa baay'inaan jiraachuu isaati. Dhibee onnee daa'immanii kan namoota gurguddaa irraa kan adda godhu akka namoota gurguddaa yeroo hedduu ischemic heart disease yookaan waan akkasii miti. Yeroo hedduu uumamumaanii onneen daa'immanii kan kutaa afur qabdu kutaa tokkoof kutaa biraa gidduu hin cufatiin hafuusaadha. Fakkeenyaaf atireemii lamaan gidduu, ventirikilii gidduu hin cufatiin hafuusaadha yeroo baay'ee kan dhibee onnee fidu. Akkuma beektan egaa biyya kana keessatti daa'imman hedduun dhibee onneef yaalanii barbaadu. Keessumaa sadarkaa baqaqsanii yaaluu barbaaduudhaan kan dabaree eeggataa jiran ammas hin qaban. Akka biyya keenyaatti egaa dhibee onnee daa'immaniif kan baqaqsanii yaaluun itti kennamu kan hospitaala Bilaak Laayinii yookaan Xuqur Ambassaa Garaanatti argamu achitti inni immoo gargaarsaan kan hundaa'edha waan ta'eef waggaatti namoota muraasa hojjeta yeroo gargaarsa argatu jechuudha. Yeroo ammaa kana daa'imman 8,000 oltu opereeshiniif warafaa eegaa jira jechuudha. Biyya kana keessatti baay'inaan kan mul'atuu fi yaala baqaqsanii hodhuu yookaan baqaqsanii yaaluu gochuudhaaf dabareen kan hedduu eegamu keessaa tokkodha. Saamsaas dhibeen sadarkaa cimaa dhaga'ee qoricha qofaan fayyuu dhiisuu danda'a waan ta'eef. Dhibee onnee maaltu daa'immanitti fida yookaan dhibee onnee wantoota daa'immanitti fidan keessaa kanneen gurguddoon kami kan jedhu immoo ilaalu. Dhibamuu onnee kanneen daa'immanitti fidan keessaa kan jalqabaa uumamaan cufamuu dhabu wanta kutaa onnee adda baastu ventirikilii lamaan gidduu, atireemii lamaan gidduu akkasumas PDA kan jedhamu dhiigni daa'imaa yeroo gadameessa keessa jiru baay'een somban seenu kallattiimaan kan haadhaa already oksijineetirii waan ta'eef darba waan ta'eef karaa PDA isheen sun yoo hin cufatiin haftee kana fida. Uumamaan cufamuu dhabu wanta kutaa onnee adda baasu inni kun koomeniidha jechuudha. Isa kana kan yeroo hedduu dhibee onnee daa'immanitti fidu. Inni gara biraan uumamaan dhiphachuu fi hulaa dhabee uumamuu balbala onnee. Fakkeenyaaf atireemiiti ventirikiliitti gara aortaa yookaan gara palmunarii arteriitti kan geessu hidda tubboon kutaa tokko kutaa biraatti kan uumamaan jiraachuu qabu yoo dhiphate yookaan yoo hin uumamiin hafe. Fakkeenyaaf amma raayit ventirikiliitti gara sombaatti kan geessu yoo dhiphate yookaan hin uumamiin hafe. Left ventirikiliitti gara qaama keenyaatti daandiin geessu yoo hin uumamiin hafe yookaan dhiphate. Isaan kun dhibee onnee fidu jechuudha. Inni gara biraan sababa infekshinii qaama toonsilii jedhamuun madaa hulaa onnee irratti uumamu. Rheumatic heart disease jennu erga toonsiliin ijoollee dhukkubee booda wanti sun immoo autoimmune ta'e wanti baakteeriyaa toonsilii fide sun dhabamsiisuuf qaamni keenya uumu deebi'ee yeroo onnee keenya miidhu keessuma daa'imman waggaa 5 hanga 15 gidduu jiran biratti ijoollee waggaa 5 hanga 15 biratti baay'inaan mul'atan kun.
Kun egaa erga infekshinii uumamee booda sanaaf infekshiniin toonsilii erga uumamee booda onnee yeroo miidhamudha. Inni gara biroon infekshinii kutaa onnee fi hulaa onneedha. Infekshiniin onneen akkuma qaama keenya kamii infekshinii godhatti kun infektiiv indookaardaayitis jedhama. Inni gara biraan hanqina dhiigaa cimaan dammaanesiin cimaan onnee dadhabsiisa. Akkasumas faca'insa infekshinii qaamota bakka biraa irraa karaa dhiigaa dhufanii sepsis ta'in. Faca'insi infekshinii yoo qaama keessa faca'ee karaa dhiigaa jechuudha onnee bira ga'ee sepsisiin heart failure fida yookaan dadhabbii onnee fida jechuudha. Inni gara biraan bal'achuu kutaa onnee sababii hubamuu maashaa onneeniidha. Maashaan onnee kun yeroo hubamtu takka takka ni bal'atti. Kaardomaayopaatii yookaan daayileetir kaardomaayopaatii kan jennu. Inni kun onneen akka sirriitti kottoonfatee dhiiga hin darbanne godha. Kun sanyiidhaanis ta'ee dhibee biraan kan dhufuu danda'u ta'uu danda'a. Inni gara biraan infekshinii garaagaraa maashaa onnee fi golga onnee hubanidha. Kunis jarmoota akka baakteeriyaa fi vaayirasiidhaan maayokaardaayitis kan jennu maashaa onnee infekshinii hubanidha. Inni gara biraan ol ka'uu dhiibbaa dhiigaa damgiffiitiin dhiibbaan dhiigaa yeroo ol ka'u onneellee ni miidha. Akkasumas ol ka'uu dhiibbaa hidda dhiiga somba keessa jiranii pulmonary hypertension kan jennu hiddi dhiigaa right ventricle irraa fuutee gara onnee geessitu gara sombaa geessitu yeroo dhiibbaa godhattu kan giffiitii godhattu kunis onnee ni miidha jechuudha. Isaan kana dhagaa dhibee onnee kan daa'immanitti fidan harka caalu jechuudha. Parsentaan 90 sababa kanaan dhufu. Mee mallattoo dhibee onnee haa ilaallu. Daa'imman dhibee onnee qaban mallattoo isaan agarsiisan kan jedhu. Daa'imman banaa ta'ee uumamuu kutaa onnee adda baastuu qabu yookaan daa'imni tokko kutaan onnee isaa gola arfan adda baastu yoo kiftatii yookaan banaa ta'ee uumame mallattoo akka yeroo harma hodhu fakkeenyaaf adda isaarraa dafquu hafuura isaa ciccituun yookaan nafa nafa arganuu yeroo harma hodhu dafquu yeroo harma hodhu immoo nafa nafa arganuu kana dadhabee immoo harma xuuxuu dadhabee harma afaan keessaa baasu ulfaatinni qaamaa hanga eegamu dabaluu diduu yookaan dabaluu dhiisuu dhiita'uu qaamaa dhiita'uu miillaa dafee dafee arganuu qufa'uu akkasumas naannoon quba isaanii fa'aa kuni naannoon arraba isaanii fa'aa gurraacha'uu fa'aa ta'uu danda'a. Daa'imman yeroo hodhan dafqanii fi hodhuu dadhaban immoo adda adda kukkutan yeroo dheeraaf osoo hin beekamin turuu mala. Daa'imni tokko yoo mallattoo kana mul'ise deemanii qorachiisuun barbaachisaadha jechuudha. Yeroo harma hodhu dafqa ta'e, yeroo harma hodhu nafa nafa arganii harma adda kutate, yoo qaamni isaa dabalaan jiru ta'e, ulfaatinni isaa akka garaa dabalaan jiru ta'e, hin qufaa yoo ta'e, yeroo dheeraaf dafee dafee argana yoo ta'e, qaamni isaa dhiitee yeroo ta'e. Egaa maatiin mallattoo kana arginaa mana yaalaa geessanii dhibee onnee qabaachuu isaaf dhiisuu adda baasuu qabu jechuudha. Daa'imni tokko dhibee onnee qabaachuu erga beekamee booda dawaa fi hordoffii barbaachisu akkaataa ogeessi fayyaa isa tajaajilutti raawwachuu qaba. Maatiin daa'ima kanaa itti gaafatamummaan fudhachuun akka hordoffiif qoricha adda hin kunne gochuun barbaachisaadha. Sababni isaas dhibeewwan tokko tokko yoo yeroodhaan adda ba'ee yaalamee hordoffii taasisan carraan fayyumsaa baay'ee ol ka'aadha. Fakkeenyaaf kan daa'imman waggaa 5 booda kan sababa infekshinii toonsilii boodaa dhufu jechuudha. Yoo dafee adda ba'ee yaalli isaa gaariidha. Akkasumas akka dhibeen infekshinii toonsilii ittiin deddeebine ji'a ji'aan qorichi kennamu jira. Kun immoo akka infekshinii toonsilii hin godhanne ittisee akka gara fuulduraatti onnee isaanii irra xabaa isaanii hin ittisa jechuudha. So yeroodhaan yaalchisuun baay'ee barbaachisaadha. Qoricha kan dawaa hakiimaan kenname seeraan fudhachiisuun faayidaa guddaa qaba. Daa'imman waggaa 5 olii kan ji'aan ilmee waraannatan addaan muruun qaban. Dhibeen onnee sun erga infekshinii toonsilii boodaa yookaan sababa infekshinii toonsilii dhufe taanaan ji'a ji'aan marfeen akka toonsiliin isaanii dhukkubne ittisu jira. Isa kana gonkumaa adda kutuun qaban. Hanga ogeessi fayyaan gaariitti. Boqonnaa akka fudhatan gochuu fi hojii humnaa akka isaan baay'ee dalagan dirqisiisuun gaarii miti yookaan ni miidha. Boqonnaa akka fudhatan gochuun barbaachisaadha. Hojiitti baay'isuu dhiisuun akkasumas even akka isaan hiriyaa wajjin illee humnaa ol hin taphanne amma ta'e daangessuun barbaachisaadha. Kana malees immoo nyaata keessatti soogidda dabalataa hojjechuu dhiisuu. Namni dhibee onnee qabu kamuu ashaboo kan soogidda hin jaallatu. Namni giffiitiif dhibee onnee qabu. Nyaata isaanis hanga isaa xiqqeessuun amma ammaa nyaachisuu. Takkaatti akka isaan quufanii nyaatan eeguu dhiisuurra
kan taasisudha. Amma amma xixiqqeessanii kennuufi. Fedhiin nyaata isaanii gadi bu'aa waan ta'eef yogguu nyaatanis nafa hafuura kutaa akkasumas garaacha isaanii baay'een fudhatu waan ta'eef xixiqqeessanii amma ammaa kennuufiifidha. Takkatti quufanii nyaatan isaan. Kanaaf daa'imman dhibee onnee qaban xixiqqeessanii amma ammaadha kan nyaachuu qaban. Yeroo rafanillee boraatii mataa dura akka godhatan gochuu. Boraatii yookaan tiraasii mataa dura keewwachuun akka somba keessatti bishaan hin kuufamne ta'a. Kunis daa'imman umuriin isaanii waggaa 3-4 ol darbeefidha. Mallattoo kana dura irraa adda ta'e mallattoon adda ta'e yoo argisiisan immoo dafanii mana yaalaa geessuun qorachiisuun barbaachisaadha jechuudha. So akka waliigalaatti waa'ee dhibee onnee daa'immanii maaltu fidaa mallattoon isaa maadhaa maal gochuu qabu kan jedhu kanan qabadhee jira waan dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa turtii gaarii.